Bakka nagahaan gara Sumayyaa Maaneejmentii hordoftan jecha viidiyoo darbe keessatti balanced transportation problem ilaalee turre karaa North West Corner Method, Least Cost Method fi Vogels Approximation Methodtiin balanced transportation problem ilaalee turre. Har'a immoo unbalanced transportation problem karaa North West Corner Methodtiin ilaallaa jira. Balanced ka jennuun supply fi demanding kenna yoo qixxe ta'e balanced transportation problem jenneeni. Unbalanced ka jennuun ammoo demanding kennaa fi supply kenna yoo wal qixan ta'in unbalanced transportation problem jedhama. Demanding kenna supply yoo wal qixa ta'e ammoo balanced transportation problem jedhama jechuudha. Amma kam laalla unbalanced iseen kana laalla jechuudha. Unbalanced transportation problem ka jennuun waan supply fi demanding isaa qixxeen ta'iniif maal goona damii roowii yookaan ammoo damii koloman itti daballaa jechuudha. Damii roowii fi damii kolomaniin kenna maaliin ta'a zeeroo ta'a. Yoo damii roowii qabaannellee damii roowiin kenna kostiin isaa zeeroo ta'a. Damii kolomanillee yoo ta'e kostiin isaa zeeroo ta'a jechuudha. Kanaafuu dura maal laalla baalaansiidha moo transportation problemiin kenna unbaalaansiidha ka jedhu san laalla jechuudha. Supply isaa ilaallu supply 15 25 42 fi 35 qabna. 5 5 10 10 fi 2 12 12 fi 5 17 tokko qabna. Tokkoof tokko 2 4 8 ta'a. 8 fi 3 ammoo 11 ta'a jechuudha. Kanaafuu meeqa ta'a 117. Demanding kenna ammoo 0 0 5 5 0 illee 5 5 qabna. 3 fi 2 5 5 fi 1 6 6 fi 1 7 7 fi 2 ammoo 9 95. Kanaafuu demanding kennaa fi supply kenna wal qixaa miti jechuudha. Kuni maayinere unbalanced transportation problem. Kanaafuu balanced gochuuf maal gochuu qabna? Jalqaba supply kenna guddaan supply kenna waan ta'eef 117 dha minus 95 goona. Meeqa akka inni hanqate saniin beeknaa jechuudha. 117 irraa 95 hir'ifnee meeqa akka inni hanqate san laalla. San booda diimaandii waan ta'eef damii kolomanii daballaaf. Sapilaayin guddaadha xiqqaan diimaandiidha waan ta'eef damii kolomanii daballaaf jechuudha. Kanaafuu 7 irraa 5 meeqa ta'a? 2 ta'a. 11 irraa 9 illee 2 22 hanqata jechuudha. Kanaafuu maal daballaree damii kolomanii daballaa jechuudha. Damii kolomaniin kenna maal taaree haga D5 hin qabna D6 ta'a jechuudha. Kolomanii dabaluu qabna waan ta'eef kolomanii haga D5 hin qabna. Kanaafuu maal daballaree D6 daballa. Damii kolomanii daballa. Wanni damii kolomanii daballuuf ammoo diimaandiin kenna leerzaan supply waan ta'eef jechuudha. Osoo supplying leerzaan diimaandii ta'e ammoo damii roowii daballaa iyyuu turreessidha. Kanaafuu maal goona damii kolomanii daballaaf jechuudha. Meeqan hanqate 22 isaa dhufte ka jedhuuf ammoo 117 irraa 95 gaafa hir'ifnu 22 jechuudha. Kosti isaa maal goonaree damii roowii fi damii kolomanii kennu kostiin isaa 0 ta'a jennee turre. Kanaafuu kostiin isaa 0 ta'a. Kan nu daballu ammoo damii kolomanii. Maaliif? Diimaandiin kenna leerzaan supply waan ta'eef damii kolomanii daballaa jechuudha. Amma maal ta'ee jira? 117 ol qixxaa'ee jira jechuudha. Kunillee supplying kennallee 117 diimaandiin kennallee 117 jechuudha amma ol qixxaa'ee jira. Kanaafuu amma maal ta'ee jirre transportation problemiin kenna balanced transportation problemii ta'ee jira jechuudha. Amma maaliin hojjannaa north west corner methodii dalaynaa jechaadha. North west corner methodiin hojjanna. Karaa sadiin nuun hojjanna waan ta'eef dursa north west corner methodiin hojjanna. North west corner method wanni inni north west corner method jedhame waan upper left hand side hin jalqabuu fi waan south west hin jalqabuu fi jedhama miire kallattiin akkana jira. Kuni northidha, kun ammoo southidha, kun westidha, kun ammoo eastidha jechuudha. North west inni nu sun eessa safara kana asiin jalqabna jechuudha. Kanaafuu maal taare 5 hin jalqabna. Kanaafuu 5 hin jalqabna north west yookaan ammoo upper left hand side in kenna meeqa 5 kennaaf diimaandii 30 qabna supply ammoo 15 qabna. Kanaafuu meeqa kenninaaf 15 kenninaaf jechuudha. 15 kenninaaf 15 gaafa kenninu diimaandiin kenna 15 deebi'a. Supply kenna ammoo 0 ta'a jechuudha.
Supplying 0 waan ta'eef kanaafuu rooyin tun maal taatire? Diileet taati jechuudha. Supplying asirraa qabnu hin jiru waan ta'eef rooyin tuni diileet taati. Itti aansinee maal goona? Rooyin jalqabaa baddeetti waan ta'eef gara rooyii lammaffaatitti gadi buuna. Koloman waan irratti rooyii lammaffaa irratti gadi buuna jechuudha. Asiin diimaandii 15 qabna, supplying immoo 25 qabna. Kanaafuu meeqa kenninaaf? 15 kenninaaf. 15 kenninaaf. 15 gaafa kenninuuf diimaandiin keenya 0 ta'a. Supplying keenya immoo 10 ta'a jechuudha. Kanaafuu rooyin kolomaniin tun maal taatire? Kolomaniin tun unsatisfied taati. Kolomaniin tuni diileet taate jechuudha. Maaliif diimaandii asirraa qabnu hin jiru waan ta'eef. Kanaafuu maal goonare? Koloman lammaffaa gara roowtu kolomantuutti deemnaa jechuudha. Gara lakkoofsa 9 dhufu. Asirraan diimaandii 20 qabna, supplying immoo 10 qabna. Kanaafuu meeqa kenninaaf? 10 kenninaaf. 10 gaafa kenninuuf 10 gaafa kenninuuf supplying keenya 0 ta'a. Diimaandiin keenya immoo 10 deebi'a jechuudha. Supply 10 qabna turre 10 gaafa kenninuuf supplying keenya 0 ta'a. Diimaandiin keenya immoo 10 deebi'a. Kanaafuu maal taare? Rooyin tun diileet taati. Maaliif supplying asirraa qabnu hin jiru waan ta'eef. Amma maal goonare? Gara roow sadaffaa roow 3 sakandii kolomanii dhufnaa jechuudha. Gara 2tti dhufu. Asirraa diimaandii 10 qabna, supplying immoo 42 qabna. Kanaafuu 10 kenninaaf. 10 kenninaaf. 10 gaafa kenninuuf diimaandiin keenya meeqa ta'a? 0 ta'a. Supplying keenya immoo 32 deebi'a jechuudha. Diimaandii 10 gaafa kennine supplying keenya 32 deebi'a. Kolomaniin tuni unsatisfied taati. Diileet taati jechuudha. Diimaandii asirraa hin qabnu. Amma maal goonare? Gara koloman 3 yookaan gara D3 dhufu. D3 irraa supply 32 qabna, diimaandii immoo 15 qabna. 15 kenninaaf. 15 kenninaaf. Gaafa 15 kenninuuf diimaandiin keenya 0 ta'a. Supplying keenya immoo 17 ta'a. Supplying keenya immoo meeqa hafaa? 17 hafaa jechuudha. Kanaafuu diimaandii asirraa hin qabnu waan ta'eef kolomaniin tuni diileet taati. Itti aansinee gara koloman 4 yookaan gara D4 dhufu. Asirraa supply 17 qabna, diimaandii immoo 10 qabna. Kanaafuu 10 kenninaaf. 10 kenninaaf. 10 gaafa kenninuuf diimaandiin keenya 0 ta'a. Supplying keenya immoo 7 hafa. Kanaafuu rooyin tun kolomaniin tun maal taati? Diileet taati. Diimaandii asirraa hin qabnu waan ta'eef. Ay dhufna asii supply 7 qabna. Diimaandii immoo 20 qabna. Kanaafuu 7 kenninaaf. 7 gaafa kenninuuf supplying keenya 0 ta'a. Diimaandiin keenya immoo 13 ta'a jechuudha. Kanaafuu rooyin tun maal taati? Unsatisfied taati. Amma eessa deemnaa? Gara gadii buunaa jechuudha. Gara 9. Asii diimaandii meeqa qabna? 13 qabna. Supplying immoo 35 qabna. Kanaafuu 13 kenninaaf. 13 kenninaaf. 13 gaafa kenninuuf diimaandiin 0 ta'a. Supplying immoo 22 ta'a jechuudha. San booda kana nu hafe diimaandii 22 qabna, supplying 22 qabna jechuudha. Kanaafuu 22 kenninaaf. 22 gaafa kenninuuf diimaandiin keenya 0 ta'a. Supplying keenya illee 0 ta'a jechuudha. Amma maal goona irraa finnee jira. Amma maal goona ree? M plus N minus 1 nu hin dhufa akka jedhu san laallaa jechuudha. M rooyii meeqa qabna? Rooyii 4 qabna. 4 plus kolomanii 6 qabna. 1 2 3 4 5 6 D6 qabna waan ta'eef 6 qabna minus 1 dha. Rooyiin illee S1 S2 S3 S4
4 qabna plus 6 jechuun immoo d1 d2 d3 d4 6 qabna minus 1 is equal to 10 minus 1 is equal to 9 hakana nu ta'uu qaba jechuudha. Kanaafuu isa kanaan tokko kanaan lama asii 3 kanaan 4 kanaan 5 isa kanaan ammoo 6 kanaan 7 kanaan 8 kanaan 9 jechuudha. Kanaafuu nu guutee jira. Amma maal goonare waliin baay'ee 5 times 15 5 times 15 plus 3 times 15 3 times 15 plus 9 times 10 plus 2 times 10 plus 7 times 15 7 times 15 plus 6 times 10 6 times 10 plus 5 times 7 5 times 7 plus 9 times 13 9 times 13 plus 0 times 22 0 times 22 5 times 15 75 plus 5 times 15 75 plus 3 times 15 45 plus 9 times 10 90 plus 2 times 10 20 plus 7 times 15 105 plus 6 times 10 60 plus 5 times 7 35 plus 9 117 plus 0 times 22 0 edaatanii dhumarratti 487 ta'a jechuudha. 487 ta'a. Subscribe, like, share godhaa.